Nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa warreen daawwattoota fiilmii keenyaaf haa ta'u jenna. Har'a kan isinii ibsinu fiilmii Ingiliffaa D-War jedhamudha. Fiilmiin kun yommuu jalqabu oduun dhaga'amu namni baay'een yeroo Diraagan akka dhumatee fi amma akka hin jirredha. Garuu dhugaan lafa irra jiru kun kan jalqabaati. Waggaa 500 dubara hafuura qabdutu dhalata. Isheen bofa gara Diraagonitti jijjiiruu dandeettii qabdi. Amalli bofaa waggaa 500 dhufu baay'ee murteessaadha. Bofti gaariin yoo uumame biyya lafaa sirriitti eega. Garuu bofti hamaan yoo dhalate biyya lafaa balleessuu danda'a. Oduun dhaga'amu dhuma irratti ammi yeroo hafuura itti ka'uudha jedha. Iskiiniin fiilmichaa muramee biyya Los Angeles jedhamutti balaan qaqqabu agarsiisa. Ilkaan guddaan tokko gara lafaa kufee garuu sababni isaa hin beekamne. Namichi tokko bineensi ka'ee jira jedhee iyyuu jalqabe. Poolisoonni baay'een iddoo san qorachaa jiru. Sababa isaallee argachuuf yaalaa jiru. Gaazexeessaan maqaan isaa Ethan Carrick jedhamu bakka sanitti argame. Ilkaan guddaa paatarnii qabu fakkaatu lafa irraa viidiyoo waraabe. Ethan gara hojii isaatti deebi'ee garuu gara ilkaan sanii ilaaluu hin dhaabne. Seenaa barsiisaan isaa Jack waggaa 15 dura daa'ima ta'ee ittiin yaadate. Abbaan Ethan yeroo tokko Ethan suuqii namicha Jack jedhamu bira fudhatee achitti ilkaan wal fakkaatu argee ture. Wanti haarofti boksisan keessaa bahee Ethan uwwisuu jalqabe. Jack maal akka uumame xiinxalaa jira. Akka lapheen dhukkubte fakkeessee Ethan kophaatti dubbisuudhaaf abbaa Ethan qoricha akka bituuf erge. Ergasii Jack seenaa emoojii Ethanitti hime. Emoojii jechuun yommuu hiikamu Diraagan jechuudha. Emoojiin uumaa dinqisiisaa samii keessa jiraatuu fi ergamtoota qabudha. Waggaa 500 emoojiin tokko gara Celestial Diraagonitti jijjiirama. Diraagoniin kun hunda caalaa humna guddaa qaba. Isa argachuudhaaf emoojiin kennaa Yuuyinjuu samii irraa argachuu qaba. Waggaa 500 dura carraa wal fakkaatu Serpaantiif kennamee ture. Garuu isaan keessaa emoojii hafuura hamaa akka qabu Burraak jedhamu hafuura hamaa gara lafaatti dabarsuudhaaf Yuuyinjuu irraa kennaa barbaada. Waggoota muraasaan dura 1957tti Yuuyinjuun ganda xiqqoo Kooriyaatti bu'ee ture. Samiin ergaa isaa isa cimaa Bookaamii fi barataa isaa Haraam gara lafaatti Yuuyinjuu Burraak irraa eeguuf ergamanii turan. Garuu Burraak hanga Yuuyinjuu argatutti deebi'uu hin barbaadu. Dubartiin maqaan ishii Naariin mallattoo harkaa ishee wajjin dhalatte. Kana jechuun Yuuyinjuu qabatu kaadhimatee jirti jechuudha. Nuuriin waggaa 20 yommuu taatu Yuuyinjuu ishii keessatti uumamuu jalqabe. Duraan irraa eegalee eegaan Yuuyinjuu Bookaam Haraam akka Nuuriin eeguuf leenjisaa ture. Wanta hundaa waa'ee emoojii barsiisaa ture. Meedaaliyaan akka Nuuriin eeguuf Haraamiif kennee jira. Garuu Haraamii fi Nuuriin jaalalaan kufan. Waggaa 20 yommuu darbu Nuuriin kaamsuudhaaf gandi isaanii loltoota Burraakiin sarbame. Ganda hundaa barbadeessanii nama isaan fuuldura ejjete maraa ajjeesan. Loltoonni harka dubartoota hunda mallattoo isaan Nuuriin qabdu barbaadaa argachuuf qorachuu eegala. Ergasii Nuuriin argatan. Garuu Haraam gara ishee dhufee balaa ishee qabu irraa eege. Akka isheen gara lagaa fiigdu gargaare. Bookaam meedaaliyaa Haraam argachuudhaaf gara lagaa fiige. Nuuriiniif Haraam wajjin fiigan. Yuuyinjuu argachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Isaan lamaan boolla irra gahan. Boolla irraa utaalanii of ajjeesan. Akka Burraak waggaa 500 hanga Yuuyinjuu dhalatutti eegu godhan. Seenaa kana erga itti himee booda Jack Ethaniif akka mallattoon irra jiru itti agarsiise. Innillee wal fakkaataa Bookaam akka ta'ee fi Ethan immoo wal fakkaataa Haraamidha. Jack illee Ethaniif meedaaliyaa wal fakkaatu kenneef akka yeroo hundaa ishii biratti eegdu itti hime. Dubartiin Yuuyinjuu qabdu duraanuu gara lafaatti ergamtee turte. Maqaan ishee Saaraa jedhama. Dubartii tana barbaadanii Burraak irraa akka eegan yaadatan. Seenaa fiilmichaa gara ammaatti yommuu deebi'u Ethan ammallee bakka hojii isaatti argama. Hiriyyaa isaa Bruce jedhamuun akka inni Saaraa barbaadu itti hime. Mallattoon Diraagan akka harka ishii irra qabdu illee itti hime. Kinii dhufu irratti Saaraan jiimii keessa ispoortii hojjechaa agarsiisa. Ishii fi hiriyyaan Ethan oduu ilkaan guddaa argame gabaasa osoo jiru argan. Oduu Saaraa teechisuu dide. Jiimii hojjettu keessaa daftee baate. Xiqqoo ture ergamaa Frank Pinskay jedhamu kan ilkaan sana qorachaa jiru gara saayintistoota qorachaa jiranii bira deeme. Saayintistoonni kan argatan ilkaan kun daayimandii caalaa jabaa fi bineensota duraanii lafa jiru akka ta'e qoratanii bira ga'an. Saaraan garuu jiruun ishee akka rakkoo irra jiru itti dhagahame. Hiriyyaan ishee Brand
oduu dhaga'ame akka Saaraa jeeqee waan hawwateef akka gara alaa baatu affeerte. Galgala sana hattoonni 3 Saaraa rukutuu jalqaban. Jaakillee iddoo san irratti akka tasaa argame hattoota san irraa ishii baase. Bakka eegumsaa bineensota tokkotti eegaan tokko gara immojii hafuura hamaa qabutti yommuu dhufu Buraak arba tokko gara qilleensaatti darbe. Namni tokko fagoo irraa isa ilaalaa ture. Saaraan wanta ishii irra gahe dhaabbata poolisiidhaaf ibsaa jirti. Gaazexeessaan footoo kaasuu jalqabe seenaa san gabaasuudhaaf. Gaazexeessaan kun hiriyyaa Eetan keessaa tokko. Eetan footoo Saaraa argee mallattoo harka ishii irra akka qabdu erga mirkaneessee booda dhumarratti dubara Yuuyijuu kan filate argate. Galgala tokko Saaraan abjuu namni tokko ishee yommuu ajjeesu argite. Hirriibaa yommuu kaatu dhukkubni dhaphee ishii irratti dhaga'ame. Kanaafuu 911 irratti bilbiltee hiriyyaa ishee Biraandii fi abbaan manaa Biraandii gara mana Saaraa deemaa jiranii karaa irratti Buraak Biraandii ajjeese. Saaraa barbaachuu eegale. Eegdota Buraak keessaa ajaja waraanaa kan ta'e achitti argamee ture. Guyyaa dhufutti Eetanii fi Biruus gara mana Saaraa deemaa osoo jiranii poolisoonni ajjechaa Biraandii bakka sanitti qoratamaa jiran. Dhuma irratti Eetan Saaraa argatee inni as waan jiru ishee gargaaruudhaaf akka ta'e itti hime. Garuu yommuu haasaa jiru Buraak hospitaala marsee Saaraa barbaadaa jira. Eetanii fi Biruus Saaraa qabatanii deemaa osoo jiranii eegdota Buraakiin dhaabbatan. Xiqqoo ture Jeneraal Simoon eegdota Buraak kan ta'an maqaan isaa Atrooks Armii jedhaman diraagoonii balali'an of keessaa qaban gara Saaraa qabuuf ergaman. Ergasii gara mana yaalaa hiriyyaa Eetan bira deeme. Doktarichi seenaa Saaraa irra darbite gaafate. Saaraan seenaan ishii akka Nuurii fi Haraam jaalattu yaadatte yeruma san halluun keelloo ishii irratti balaqqisuu qilleensa irratti ol ka'uu jalqabde. Eetan akka isheen of to'attu yommuu godhu Buraak bakka sanitti argame. Fiiganii gara konkolaataa keessa seenanii baqachuu eegalan. Garuu eegdota Buraak baay'ee isaan hordofaa ture. Isaan lamaan Buraak irraa baqachuuf yaaluu jalqaban. Biruus akka deemanii baqataniif xiyyaara akka qopheesseef itti hime. Ergasii Buraak gara mana nyaataa isaanii nyaachaa dhufe. Eetanii fi Saaraan jireenya isaaniif jecha fiiguu jalqaban. Magaalaa keessa isaan hordofuu jalqabe. Wanta isaa dhufe hunda barbadeessuu jalqabe. Saaraa fi Eetan gara gubbaa gamootti bakka xiyyaarri argamutti fiiguu jalqaban. Garuu diraagoonni baay'een gara gamoo saniitti bahanii xiyyaaricha afaan isaaniitiin qabatan. Eetanii fi Saaraan gara gubbaa gamootti utaalanii xiyyaarichillee kufee lafa irratti caccabe. Kantiibaan magaalaa sanii wanti kun sodaachisaa waan ta'eef eegdota Buraak wajjin akka lolan ergaman. Eegdonni magaalaa Buraak gamoo san irraa kuffisan. Garuu eegdonni Buraak Atrooks Armii kan jedhaman dhufnaan irraa baqatan. Diraagoonni baay'een eegdota magaalaatiin lolanii injifatan. Taankii baay'ee illee itti dabalamee garuu eegdota Buraak to'achuu hin dandeenye. Ergamaa Firaank fi gargaaraan isaa Kaampeel dhuma irratti Saaraa argatan. Akka Saaraan ajjeesuuf waan ajajameef ergamaa Firaank Saaraa ajjeesuu dura gargaaraa isaa Kaampeel isa ajjeese. Kaampeel kan amanu Saaraa qofa 500 akka hin dhufne gochuu kan danda'u. Ergasii konkolaataa keessaa seenanii isaan irraa baqachuu yaadanis ergamtoota Buraakiin qabaman. Erga ukkaamsanii booda gara Buraakitti fudhatan. Eetan hidhamee ture yommuu Saaraan Buraak bira teessee jirti. Akka Buraak Yuuyijuu fudhatuuf Saaraa fi Eetan eegdota Buraak kan ta'an Atrooks Armiidhaan waan marfamaniif baqachuu waan yaadamuu miti. Ergasii Jeneraal Simoon gara Saaraa dhiyaatee Yuuyijuu fudhachuudhaaf garuu yeruma san ifti meedaaliyaa Eetan irratti ifu jalqabe. Humni meedaalichaa eegdota Buraak hunda ajjeese. Garuu Jeneraalichi fi Buraak osoo hin miidhamin hafan. Jeneraalichi Eetan ajjeesuudhaaf itti deeme garuu humni meedaalichaa Jeneraalichaallee ajjeese. Kana irraa kan ka'e Buraak baay'ee aare. Isaan ajjeesuuf itti fiige. Garuu imoojiin biraa samii irraa itti ergame. Diraagoonni lamaan lola guddaa keessa seenan. Isaan lamaan humnaan walgitu. Garuu Buraak mala fayyadamee imojii samii irraa ergame san injifate. Gara Saaraa dhiyaate. Saaraan waan kana erga argite booda harka kennatte. Dhuma irratti kan Buraak jedheen fudhattee gara Buraak dhiyaate. Balanqiisi wayii mallattoo harka ishii irraa bahee balanqiisi kun Yuuyijuudha. Buraak balanqiisa kana argachuun dura Saaraa gara imojii samii irraa dhufee dabarse kennite. Ergasii imojiin kun erga Yuuyijuu argatee booda diraagoonii Buraak ta'uu hawweetti jijjiirame. Saaraan gara lafaatti kufte. Erga imojiin samii irraa dhufe sun Yuuyijuu argatee booda humna 1000 Buraak caalaa ta'e argate. Imojichillee Buraak injifatee ajjeese. Ergasii gara Saaraa dhiyaate Yuuyijuu afaan isaa keessaa baasee Saaraaf kenneef. Saaraan qaamni ishii gara aaraatti jijjiirame. Eetaniifillee akka yeroo tokko wal argan itti himte. Ergasii
Yuuyiijuu gara Diraagonichaatti deebisteef Diraagonichi illee Yuuyiijuu erga fudhatee booda gara samiitti deebi'e. Viidiyoo akkanaa kan biraa argachuudhaaf sabskiraaybii sheerii godhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa jennee jira.